Baga nagaan gara yeroo fayyaa dhuftan. Halkan guutuu hirriba erga raftanii kaatanii boodas dadhabbiin isinitti dhaga'amee hirribaa kaatu. Har'a amaloota 7 saayinsiidhaan deeggaraman anniisaa keessan guyyaa guutuu haaressan yookaan immoo suupparcharjii godhan qabxii boonasii waliin isiniif qoodna. 1. Ganama akkuma hirribaa kaataniin bishaan dhuguu. Ganama akkuma hirribaa kaataniin bishaan burcuqqoo tokko dhuguun meetaaboliizimii fi hojii sammuu ni si'eessa. 2. Ifa uumamaa. Ganama akkuma hirribaa kaataniin maggaarrajaa banuun ifa aduu argachuu yookiin gara alaatti tarkaanfachuun miira si'aayinaa isinitti hora. 3. Hiixachuu yookiin socho'uu. Ganama yeroo hirribaa kaatan hiixachuu fi yeroo mara daqiiqaa 5f sochii qaamaa salphaa gochuun marsaa dhiigaa guddisa. Sochii godha. 4. Ganama yeroo hirribaa kaanu sirriitti hafuura baafachuu. Daqiiqaa 2f koortisoolii gadi buusuun sammuu qulqulleessa yookiin haaromsa. 5. Ciree pirootiiniin badhaadhe. Ganama akka hirribaa kaaneen ciree pirootiiniin badhaadhe soorachuun hamma sukkaaraa dhiiga keessa jiru akka tasgabbaa'u godha. 6. Miira xiyyeeffannoo gaarii. Miira xiyyeeffannoo gaarii keessa turuuf ganama yeroo hirribaa kaatan galma keessan sarara tokko barreessaa. 7. Bilbila keessan irraa fagaachuu. Ganama yeroo hirribaa kaatan yoo xiqqaate daqiiqaa 20f bilbila keessan sakatta'uu irraa fagaachuun yookiin of qusachuun miira si'aayinaa keessaa akka ooltaniif isin gargaara. Amaloota armaan olii kanneen amaleeffachuun oolmaa guyyaa keessanii guutuu si'aayinaan akka ooltan isin gargaara. Yeroo fayyaa sabiskiraayib gochuun odeeffannoon keenya fayyaa biroo akka isin bira ga'u godha. Fayyaa ta'anii jiraachuun asuma eegala. Fayyaan dhabina oolmaa si'aayina qabu gaarii.